guyyaan manaa keessattitu bakka akkasii geenya jedhee namaaf himuu hin danda'u. Biyya keessatti gaa Oromiyaa keessatti akka beekamu qabsoonni godhamaa jiru yeroo kamiiniyyuu caalaa cimee hadhaa'ee haala abdii namaa kennisiisu keessa jira. Wareegamni isaallee hammaatu malee garuu maaltu jira haala laalamee jedhu kana qabsoo nama biyya keessatti deemaa jiru kun jaarmiyaa siyaasaatiin hoogganamaa hin jiru. Jaarmiyaan siyaasaallee harka keessaa hin qabanu. Caalaansaa aktivistootatuyyuu hojjechaa jira. Waan jedhamutu jira. Akkumayyuu jaarmiyaan siyaasaallee qooda keessaa hin fudhannes wanti godhamu jira. Waan jedhamutu dubbatamaa jira. Mee akka ODF'tti lafa irraa qabsooma biyya keessatti godhamaa jiru irratti lafa irraa maal qabdu hirmaannaan isin qabsoo amma sabni biyya keessatti gochaa jiru irratti miseensotni keessan gochaa jiranu ammamtu jira achuma yaada sammoon deddeemaa jiru kana dhaabbileen siyaasaa keessaa hin qabanu qooduma jarri fudhachaa jiru iyyuu hin jiru yaada jedhu irratti akka nama tokkotti mee yaada maalii qabdu sin? Qabsoon kun kan uummataa ta'eera amma of sobuu hin qabnu. Qabsoo ummatichi dhuunfateera kan kooti jedheera. Ummaticha keessaa dhufe wanti qabsoo kanaan deemaa jiru. Dhaabonni waa itti daddabalaa jiru, aktivistoonni waa gumaachaa jiru sun hin haalamu. Garuu abalu jalattitu qabsoon kun deemaa jira jechuun hin danda'amu amma. Hooggana abaluu jalattitu qabsoon kun deemaa jira jechuun hin danda'amu. Hundi garuu hanga taateef guddaas haa ta'u xiqqoos haa ta'u wama tokko waa dhaamuudhaan waa himuudhaan gargaarsa garii hiixachuudhaan waan garagaraatu harka keessaa qaba. Fincilli biyya keessaa kuni jabinni isaa guddaan hooggana waaltaa dhabuu isaati. Osoo inni hoogganaa beekamaa tokko qabaatee duruu mootummaan dhaqee dhahee dhabamsiise. Sodaatanii nama warra Oromoo Federalist Congress irraa namoota shakkan qabanii hidhan. Jarri sun fincila kana dhukaasuu irraa qooda qabu jedhee namanu. Garuu inuma sodaatan warri mootummaadha. Kanaaf kun waan haaraadha. Waan seenaa Oromoo seenaa Afrikaa keessatti waan takkaan argamini. Wanti biyya Oromootti jalqabamee naannoo Amaaraa Konsoo bakka garagaraatti babal'atee waggaa tokko yeroo caaluuf deeme kuni seenaa keessatti waan takkaan argamini. Hammam uummanni aariin isa bokoksee sadarkaa dhohuutti gahe mul'isa. Mootummaa kanatu furmaata biraa arguu dadhabe. Uummati roorroo jibbeeti kan inni fincile. Caalaa roorroo jechuudhaan waan kana dhaamsuu isatti fakkaata. Kun hin hojjetu. Caalaa hammaachaa deemaa, hadhaawaa deemaa, naanna'ee bittinnaa'uu sirna poolitikaatti illee geessuutu mala. Kun waan irriba nama dhorku. Si'a tokkicha sirni poolitikaa diigamnaan deebisanii ijaaruun hedduu ulfaataa ta'a. Muuxannoon Somaaliyaa sanaaf ragaa gaariidha. Kana ani humna kanatu waan ama biyya keessaa dhalchee sochoosaa jira jedhanii bakka tokko kaa'uun maqaa itti horachuunis danda'ama natti hin fakkaatu. Qajeelaallee hin ta'u sana gochuun. Anamma adda dimokiraatawaa Oromotu waan kana hooggana jedhee hin haasa'u dhugaan ta'u. Immoo ummatichaafis gaarii miti sun. Ummatichuma keessaa madde kun. Haaluma inni keessa jiru abidda ganamaa galgala isa guggubu sanatu ummaticha kaase. Mee maal goonaa irratti yoo mari'anne akkamitti dhaamsi keenya isa ummaticha gahe isa gahee kana irratti hundaa'ee gamatti deemu qajeelfata yoo kana faa irratti mari'anne irra bu'aa qabanaaf fakkaata.
akka hojii irraa oolu gaafanna. Amma kana wanti nu amma waan akka irraa fudhanne dubbii ijoo ta'an jara kanaadha. Dubbii ijaarsaa, dubbii guyyaansaa Oromoon irratti saamichi labsame guyyaa gaddaa sirna Minilikii as isa lammaffaa ta'e akka inni kabajamu inni kan biraa haala qindaa'een ijaaramnee hiriira waamichi hoo godhan hundi keenya iyyuu bakka jiru nama keenya ijaarree sodaa tokko malee akka irratti hirmannu dhaabni kun waamicha godha. Walgahii har'aa kana hirmachuudhaan godina irraa kan dhuftan yaadachiisan qaba. Godina irraa warri dhuftan Boorana irraa, Baalee irraa, Arsii irraa warri dhuftan asii wantu warri isaan garuu walgahiin keenya kanuma irratti xumurama. Eebba jaarsoliitiin xumurraa. Kanaaf jaarsoliin silanuu eebbisan suni ammas akkuma sila eebbisanitti eebbaan akka nu xumuramu kabajaan isaan gaafadha. Ulfaadha. Itti dabalee immoo Maartiin Luuter King Juuniyer garboota Ameerikaa gabrummaa keessaa baasuudhaaf qabsoo hokkara maleessa yookaan non violent resistance qabsoo jedhamu kana walitti makuudhaan karaa nagaa qabsaa'uudhaan har'allee mirga keenya bilisummaa keenya ni arganna jennee yaadna. Namoonni kun lamaan akkuma beektanii qawwee tokko ragaasa tokko ammoo hin dhugaasin mirga saba isaanii bilisummaa saba isaanii gonfachiisuu kan danda'anii. Nutis har'a daandii kana hordofne namatti ragaasa otoo hin dhugaasin mirga keenyaaf bilisummaa abbaa mirga keenyaaf abbaa bilisummaa keenyaa ni taana jennee qabsoo kana bifa kanaan itti fufnee jirra.